السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردوتوتا كين تربانيت يرو نوتي لايفي سين يرو تربا سين نجودا تربا كيست يرو تربا جيجودا guyyoota qabnu kan addaan hiranne inshallah live kenna fayyadamna jechuudha. Torbee qabnu kana bakka 3-4 hiranne itti fayyadamna inshallah. Jalqabarratti akkuma beekam guyyaa sanbata lamaan jechuun qidaamee fi guddaa yookiin sabtiif alada waa'ee fayyaa bara sanbattan yookiin immoo qidaameen guyyaa itti waa'ee fayyaa barannuu fi waa'ee fayyaa mari'annuu fi akkuma kana waa'ee dawaa kennuu irratti hojjannu jechuudha. Taansee hojjaa lamman jechuun sanyoo fi maksanyoo yookiin isniina fi salaasaa jechuudha. Guyyaa kana lamman immoo guyyaa itti quraana kenna qaraanu ta'a jechuudha. Torbee keessatti guyyaa lamman kan arbu'aaf kamis immoo inshaallah sagantaa shuruuxa salaataa barachuu fi daawaa adda addaa waan nu fayyadu keessummootanis ofii waan beenunis wal affeeraa waliin dabarsinaa jechuudha. Inshallah jum'aa immoo jum'aan kenna inshallah jum'aa du'aa fi salawaata rasuula rabbiitti irratti buufnu guyyaa torban kana inshallah akka faayidaa qabeessatti jechuun guyyaa jiru kana sirriitti akka itti fayyadamnu asuma kabajaadhaan isin gaafanna. Guyyaan torban kun tola nurra darbuun qabu. Guyyaa torban sagantaa kana geggeessinu keessatti fooloo kennas oolumaan guddifachaa adeemna jechuudha. Kanaaf obboloota koo isin jaalladhaa isin kabaja. Ergaa kana akkuma argitaniin share like gochuu hiriyoota keessan biraan gahaa isinin jedha. Warroonni yaada qabdanis warroonni gaafii qabdanis koomentii jalatti nu kaa'aa inshallah. Kanaafuu walumaan yeroo qabnutti haa fayyadamnu. Yeroon kenna warqiidha waan ta'eef, yeroon qabeenya waan ta'eef, yeroon jireenya waan ta'eef, yeroo kanatu birrii fida, yeroo kana jireenya fida, yeroo kanatu jannata bita waan ta'eef warra yeroo ofiitti fayyadamee duniyaallee gammachuudhaan jiraate aakirallee gammachuudhaan jiraatu rabbiin haa taasisu. Hanga sagantaa biraatiin deebinee walitti deebinutti horaa bulaa share like godha isin jaalladha waddaachuu warroota afaan oromoon dhageenyeef gabaabsee isinii ibsa. Inshallah ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ ደንበኞቻችን እኛ ፕሮግራም በሳምንት ላይቭ የምንገባው 7 ጊዜ ነው ማለት ነው። እቺ 7ቱ ቀን ቅዳሜና እሁድ ኢንሻአላህ ስለ ጤና፣ ሰኞና ማክሰኞ ቁርአን እንቀራለን። አርብና ሐሙስ ኢንሻአላህ ሽሩጡ ሰላትና ዳዋ እናስተናግዳለን። ጁምዓ ደግሞ ዱዓና ሰላዋት ነብያችን ላይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እናወርዳለን። እቺ 7 ቀኑን በአግባብ እንጠቀማለን። አላህ በሰዓት የተጠቀሙ ሰዎች አላህ ያርገን፣ ተጠቃሚ አላህ ያርገን ኢንሻአላህ። ሼር ላይክ አርጉና ለጓደኞቻችን አድርሱልኝ እላችኋለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አመሰግናለሁ። በሌላ ፕሮግራም ተመልሼ እስከምመጣ ሰላሙን አለይኩም ወራህመቱላሂ